raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii Independent Oromiyaa.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Kun sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kamisa waxabajjii bultii 27 bara 2019ti. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo oolmaa bultiin san nagaa. Kan nagaa san fuudhaniitii dhugaa isaatii sagantaa keenya guyyaa har'aatiin ammoo haala amtuu Oromoonni lixa Oromiyaa Maccaa, giddugaleessa Oromiyaa, lixa Tuulamaa fi kaaba lixa Shaggar keessa jiran qoratuuf gara Konyaa Wallagga lixaa magaalaa Gimbiif Begii, giddugala Oromiyaa, Hona Amboo fi Kuyyuutti bilbiluun odeeffannoo guutuu Oromoota bakka siirraa argannee fi dhaamsa hoogganni qeerroo bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaadhaa karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa uummata Oromoo bal'aaf dhaame qabannee dhiyaanneerra. Turtiin keessan haga dhumaatti nu faana ta'uuf isa hawwataa jalqaba irratti hidhamuu Oromoota lakkoofsaan 300 ol ta'anii guyyaa lamaan kana magaalaa Gimbii keessatti raayyaa ittisa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaan raawwateef haala waliigalaa hona Gimbiif naannoo sanii kan Oromtichi magaalaa Gimbii nutti mee isin dhageessisuun sagantaa keenya aanfannaa nu faana tura. Guyyaa kaleessaa magaalaa Gimbii keessaa Oromoonni lakkoofsaan 300 ol ta'an raayyaa ittisa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaan qabamuutu dhaga'amaa jira. Mee maaltu jira magaalaa Gimbiif naannoo sana? Kaleessa ganama hiriira nagaa qopheessanii turanii balaaleffannaa waan akkasii yaadanii uummata yaasuuf jiranii uummati suuqii cufatee dhokate qaama mootummaa kan ta'e qaama isaanii qarshii 500 kan ta'u dhoossaatiin lallaatanii fi isaanii yaasanii. Magaaluma Gimbii keessatti? Akka isaan yaadan sanatti hin taaneef. Uummatni diideen dhokatee kanuma isaanii qarshii 500 fi hiriira nagaa baasanii jechuudha. Waanuma argaa waboo balaaleffachuudha yaadi isaanii garuu waan milkaa'an nama xiqqoo to'annoo ta'e dirree gaanii deebi'anii jechuudha. Achii booda Achii deebi'anii waajjira poolisii godinaa irratti boombi darbatamanii uummata funaananii jechuudha. Uummata baay'ee dubartoota daa'ima ganda duwwaa Afrikaa jedhamu tolchi qaban akka jechuudha baay'eedha. Ayyee. Warra dhiiraa immoo madiin kan jedhamu tokko jira naannoo duwwaa fi waajjira madiina jechuudha. Achirra bushan qullaa isaanii qorra keessa jechuudha. Har'oo attamitti haalli magaalaa Gimbii warri hidhamanoo ammayyuu achuma jiru? Warri hidhaman gadhiisan amma nama afurmuun hidhambisan jedhamee haasa'ama. Tole. Garuu namoota biraa immoo qabaa oolanii. Dabalataa bayyuu nama qabaa oolanii? Haadhaas nama qabaa oolan namni baqachaa jira namni dhokachaa jira. Namoota iddoon beekamti baay'een fe'amanii jiru. Amma immoo beekaman bisi bakka jedhamtu nama hedduu hidhamee jiru irra kaleessa alayyoo jechuudha. Ayyee. Fakkaan namni waboo bukkeen dhaabureera isaanii jechuudha. Deeggartoota waboo deeggaran jedhan kana hiinaa ergii isaa irraa kunneen booddee isaanii akka salphaatti argachuu dandeenya kan jiru sagantaan isaanii garuu hin dandeenye kan. Amma fedhiin uummataa garam jira dhiibbaan kun uummataaf waboo waan gargar kutuu danda'u sitti fakkaata? Itti caasise isa kaleessa waraana sana hin beekne kan waraana sana jaallachaa jira. Uummati utuu waraana kana maqaasaan eeguun hin beekne ergiin darreeffama nan ari'amatee maaliifin bukkeen dhaabachuu kan jedhu murteeffachaa jira jechuudha hundumtu. Ofii isaaniitii isaanuu dhiibanii itti geessaa jiru. Daranuu akka isaan bukkee dhaabatan godhan. Akkam immoo dhoomni waboo tarkaanfii fudhachaa jira? Waboonni immoo fudhata. Isaanutti siqan malee hafuurri isaanii dhiibaa jira waan ta'eef isaanutti gadi siqaa immoo fudhatan tarkaanfii. Uummati kana abdateeti kan bukkee dhaabachaa jiru. Yeroo hundumaa raayyaa ittisa biyyaatti du'ee fe'amee ol ba'a malee waraana kana argachuu hin dandeenye. Kanaaf jalqaban isaan irratti xiyyeeffatanii uummata kana jalqabarraa haqnaadhaan erga uummata irraa gargar kunnee hiinee ariinee biyyaa baasee waan ta'u gooneeti. Isaanii salphaatti argachuu dandeenya yaada isaanii garuu hin dandeenye kanatti.
Kan Oromticha magaalaa Gimbiirraa odeeffannee isin dhageessifne kan dhagamma dhageessan kana fakkaata. Kanatti aansuudhaan ammoo giddugala Oromiyaa Honaa Amboof magaalaa Amboo keessatti maaltu raawwataa jira? Tarkaanfiin raayyaan ittisa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa Oromoota Honaa Amboof naannoo sanii irratti fudhataa jiru kan akkamiiti ka jedhuuf odeeffannoo guutuu Oromticha magaalaa Amboorraa arganne isin dhageessifna. Oromtichi magaalaa Amboos akka itti aanu kalatti dubbisaa aanfata. Ani ammaan tana gara magaalaa Amboon jiraadha. Naannoo kanatti godina kana keessaallee godinoota biraa Oromiyaa keessaallee fidanii namoonni ukkaanfamanii maqaa garaagaraatiin asitti hidhamaa jiru. Eessaatii fidamaniiti kan magaalaa Ambootti hidhaman? Magaalaa Ambooti yoo iddoo kamitti kan isaan hidhamanii maaliifis jedhu kan isaan hidhaman? Kolleejjii leenjii poolisoota Oromiyaa Sanqalleetti isaan kan hidhanii Qeellama Wallaggaati. Wallagga lixaa guutummaa Wallagga keessaa ukkaamsanii jaarsa jaartii daa'imman kan asitti hidhaman akkasumas godinoota giddugaleessa Oromiyaa irraa naannoodhuma godina Shawaa lixaa Cobii gara Meettaa Hoolota irraa fa'aa ukkaamsanii fidanii Ambootti hidhuu nama argisiisanii maatiin dubbisuu hin danda'u. Mana murtiin dhiyaatanii yoo maatiin nagee gaafate deemaati asiin jiran jedhaniiti nu ari'u jedhaniis maatiin akkasittiin hiraarfamanii bo'aa jiru magaala keessa deemanii. Egaa inni kun kan konyaalee lixaa Oromiyaa irraati kan qabamanii dhufanidha. Haa ta'uti magaalaa Amboo keessas hidhaan kun itti fufee jiraa jedhama. Mee kan magaalaa Amboo attam namoonni magaalaa Amboo keessaa hidhaman kan isin beektan jiru laata? Torbee lamaan darbe keessa barsiisaa magaalaa sana keessatti uummanni akka ijaatti ilaaluun nama jaalatamaa barsiisaa Shabbirooncoo jedhamullee ukkaamsanii jiru. Poolisii godinaatu hidhanii eega mana hidhaa godinaa tursiisanii booda inni dhukkubsatu dhukkuba isaaniitiif yaala akka geessaniif maatiin gaafannaan yaala geessuu didanii Komishinii Poolisii Oromiyaatti himatanii jennaan deemanii nuti hin beeknu warra godinaatu qabee warra godinaa gaafadhaa jedhanii gadi deebisan. Achii booda maatiin gara mana murtii waliigala godina Shawaa lixaa kan Ambootti dhaqanii himatan. Himatanii jennaan waaree booda dhiyeessaa jedhamanii waaree booda sana fuudhanii baasanii ukkaamsanii bakka isaan buutan dhaabne haga ammaa jedhanii bo'uu maatiin yeroo hedduudhaaf nama hidhamaa turedha qaama miidhamoodha. Sana biraan dhukkuba sukkaaraa qabu ammallee maatii dhoksanii bakka isaan itti geessan hin beeknu nu bira fuudhanii ba'anii qaama biraatu isaan barbaadee jedhu qaama barbaade sanallee maatiitti himan. Ayyeegaa kan barsiisaa Shabbir kuni gama garaagaraanis odeeffataa turre dhugaadha. Isaanii alas ammoo qeerrooleen Oromoodhaa kan magaalaa Amboo naannoo sanaas gidduudhuma kana warri qabamanis jiru jedhama. Mee yeroo jedhanii warra kana maaliif qabne jedhu akka odeeffannoo qabdanitti gaasin bakka san jirtu? Isaanii maqaadhuma haala gidduu kana tureenii waraana bosonaa deeggartuu isin shaneedhaa jedhanii tiraarsu. Ajaja mana murtiin haala ukkaamsanii callisanii qabu. Eenyu akka hidhuun beeknu bakka geessan hin beeknu maatiin ammallee mucaa tokko dargaggoolii durumaa jedhamu bakka buusan dhabanii haga amma ija torbee sadiitii Finfinnee jira jedhu Finfinnee yoo deeman nu bira hin jiru jedhu bakka itti hidhamellee hin beeku lubbuudhaan hin ajjeesaniif kaan hin beekamu akkasuma tokkollee hospitaala deemanii iddoo inni beellama qabu hospitaala Finfinnee irraa ukkaamsanii fudhatan qaama godina sanaatu qabsiise jedhu. Eessatti akka hidhamen beekanii mana hidhaa godinaa deemanii gaafannaan hin jiru jedhu achi Finfinnee illee poolis komishinitti hidhaman jedhu achi yoo dhaqan illee hin gaafatamu haala kanaan dargaggoo aanaa baayisaa hidhamullee achuma waddeessa ganda dikii katee bakka bu'ee dhabame waan akkasii sanatti uummata irratti deemaa jira dargaggoonni keenya ba'anii to'ala deemuu hin dandeenyu nutiyyuu sodaa keessa jirra yoo gadi baane qaama nama qabuun beekanii halkan mana itti cabsanii ukkaamsanii fudhatanii ba'u hidhamanii illee maatiin iddoon itti nama gaafachuu hin dandeenyetti haala kan keessa hiraarfamaa jira uummanni keenya yeroo kanatti. Egaati gama tokkoon mootummaan amma biyya bulchaa jiru mootummaa Oromooti. Mootummaan kun tuqamuu hin qabu deeggaramuu qaba. Abashoonni yookiin fonqolcha irratti geggeessaa jiru. Isa kanaaf Oromoon dura dhaabbachuu hin qabu jedhu namoonni gariin gama biraatiin ammoo kibba Oromiyaatti Konyaa Gujii Ba'aaf Lixaa akkasumas Booranaa Iluu Abbaaboor giddugala Oromiyaa akkasumas Oromoota Maccaa irratti hidhaan dararaan ajjeechaan akkuma mootonni koloneeffattoonni Abashaa darbanii ganna 150 raawwataa turan sanii oli kan Oromoo irratti raawwataa jiru. Mee isin mootummaan kun mootummaa eenyuuti jettu yeroo gochaa ammeenyaa Oromoo irratti raawwataa jiru kana ilaaltan? Egaa nuti akka ammaan kana argaa jirrutti duriillee mootummoota maqaa Oromoo dhaatan silaa sabaan Oromoo ta'an hoggaansummaa irra jiran biirokiraasii Amaaraatiin durfaman baay'eetu darbe nuun jedha seenan illee amma yoo ilaalle haala hamaa keessa jira haalli akkanaa takkaan mudateen beeku namni hidhamee maatiin dubbisuu dhabuun ajjeefamee awwaalcha dhabuun godinoota garaagaraa keessatti manni irratti gubatee mana waliin gubachaati ka jiru
awwaalchallee namni baheetoo wal awwaalachuu danda'an jiru keessaayyuu lixa Oromiyaa fi Kibbarratti. Ammoo gidduu kana dirqamaan ba'atii waraan bilisummaa Oromoo kan jedhamu balaaleffadhaadha, shiftaadha, shanee jedhanii uummata ba'an. Oromoo gargar qooduudhaaf gargar cabsanii caasaa hawaasa keenya diiganii garbummaa Amaara sana jalatti nu deebisuudhaaf waan jiraniifi kun namni silaa Oromoof hin jedhu miti. Namumti biyyi kun akka jiraatu barbaaduyyuu waan akkasii sana godha jennee tooyyaannu. Mootummaan maqaa Oromootiin deemu tokko yoo badiillee qabaate qaama badii qabu sana qabee hidha malee maatii qabsaa'otaaniiti. Namoota baay'ee amma ijoolleen keessan daggala jirti, ijoollee keessan akkas nu godhe ilma keessaaf fidaa jedhanii hiraarsaa jiru. Ilfatarraa jaarsa tokko obbo Nagaasaa Guddataa kan jedhamu akkasitti hidhanii achumatti hiraarsaa jiru. Kuni waan jiruufi nuti mootummaa Oromootii ka jennu uummanni Oromoo mootummaa kiyyaa ati na gaggeessuu qabdaa situ na bulcha yoo jedheenidha kan mootummaa Oromoo ta'uu mirkanaa'e. Osuma hojii qulqullichi Oromoof ta'uyyuu hojjete. Uummanni mootummaa kiyyaa miti lakkii jedhee baay'ee balaaleffataa jira bakka garaagaraatti. Dirqiidhaan ba'aa ijoollee keessan balaaleffadhaa jedheeti kan inni magaala keessatti namoota walitti qabu. Kanaafi kuni tarii ittuma yaadamee diraamadhaaf bakka garaagaraatti kan gaggeeffamu haa ta'u malee akka mootummaa Oromootti mitiitii akkuma namumti sun Oromummaa iyyuu wal shakkisiisutti waloofa waan ta'eef kun waanuma isaanuma keessa qaamuma mootummaatiin deemu malee uummanni bal'aan kana jechaa jirus hin jiru nu birallee. Amma maqaa nama obbo Nagaasaa jedhamu tuqxanii turtani. Obbo Nagaasaan kun abbaa hooggana waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa sanyii Nagaasaati laata meesa kanallee nu qulleessaa. Ilma keessantuu jaarsanyii ka jedhamutu waraana bilisummaa Oromoo gargeessa giddugaleessa Oromiyaa Konyaa lixa Shaggaritti jedhanii abbaa qabanii hidhanii torbee 2 dura hidhanii naannoodhuma barsiisana shabbirfaa qabaman sana ukkaamsanii fuudhanii achuma magaala Ilfataatti hidhanii jiru jechuudha. Maatiin gaafachuu hin danda'u maqaa waraana bilisummaa Oromootiin shiftaadha, shiftaan balaaleffadhaa jedhu nama sanaa hidhame akka maatiin gaafatu akka hiriyaan gaafatullee godhamaan jiru dhiibban sanqalleessan botti ta'ullee sanuma. Bifuma wal fakkaatuun cobiidhaa dargaggoota naannoo jalduuti guuranii sanqalleettidhaa jiru. Namoota 21 nama 7 qoodaniiti isaan kan himachaa jiran mootummaa mucaa jedhamu fa'aa. Eertiraarraa waraana bilisummaa Oromoo karaa nagaa galeedha. Karaa nagaa galeedhee qabsaa otoo jiru hoolotatti qabanii hoolota qabanii geessanii ambootti maatiin argaan jiru namni isa dubbisuu hin danda'u haalota akkasii sanatu jira. Dhugaadhumatti guddoo nama gaddisiisaa mee akka waliigalaatti waan ani isin gaafatin yookaan waan Oromoo bal'aaf dhaammatu barbaaddan yoo jiraate dhaammadhaatii kanarraa armarratti torbaafnee yeroo biraa immoo akkasumas isinitti deebi'ee isin odeeffadha. Hayyee ani waan hin jedhu kanaan dura baroota darban keessallee dhagaadhaan karaa cuflee maal jennee mootummaa abbaa irree dura tokkummaadhaan dhaabbachaa turre uummanni keenya kana sirritti beeka wal taanee wal wajjin dhaabbannee aarsaa gurguddaa kaffalaa turre. Gatiin dhiiga ijoollee keenya, dhiiga obbolaa keenya, dhiiga jaallan keenya nu biraa kufanii bilisummaa Oromoo jechaa turre kaleessa. Har'a osoo sanan argin uummata keenya gargar qoodanii inni kuni ba'a, kuni lixa, naannoo akkasiitti akkas godhe, waraanni naannoo akkasii jira, naannoo akkasiitu nurratti akkas godhe jedhanii wal balaaleffachiisanii nuti mootummaa Oromoo osoo jedhanuu gargar nu diiguudhaaf deemu. Kun immoo ani uummata Oromootiin walumaa galatti waan hin jedhu. Yoo gabrummaa jalallee kan turre ta'e tokkummaa keenyan bareennaa yaa uummata Oromoo bilisummaa hir'uu, bilisummaa hanquu, bilisummaa okkolaa gargar facaanee too bilisoomu caala garbummaa garboomaa turre keessatti tokkummaa keenyan akka bareennu sanitti itti fufuu qabnan jedha. Uummanni keenya kana hadheeffatee balaaleffatuu qaba. Biyya kam keessatti iyyuu maatiin sabboontotaa hidhameen beeku. Seerris ka jedhu namuma yakka raawwateetu hidhama. Yoo seeras immoo ta'e seerri labsii shororkeessummaa ammallee ba'e yoo ta'e namoota kana dura hidhamanii ni ilaallatu jechuudha. Seerri duubatti hin hojjetu jedha seerumtiyyuu. Kanaaf uummanni keenya wal ta'ee dura dhaabbatee waan kana falmachuu qaba. Reen tokko yeroo qalamtu tokko alala guurtisan taanee jirra. Kanaaf uummanni keenya jabaachuu qaban jedha. Guutuudhuma Oromiyaatti wanni wal fakkaatan deemaa jira. Kaaba shawaa irratti illee rakkoo akkasiitu deemaa jira. Bakki rakkinni kun hanqate hin jiru. Finfinnee keessa buraayyuudhaan nama 70 oltu qabame guyyaa kaleessaa qofa. Lagaxaafoodhaan nama 29. Hoolota irraallee namoota 16 oltu qabamee jira. Kuni deemee uummata keenya ukkaamsanii manuma hidhaatti fidanii qaama alagaa biraa diina biraatiif nu saaxiluudha. Miidhaa kanarra uummanni keenya wal ta'eetu waa tokko jechuu qabna. Murtee tokko uummanni Oromoo wal faana keessa galeessa dhageessifachuu qaban jedhan. Oromticha lixa shaggar magaalaa Amboorraa haala Oromoonni lixa shaggar keessa jiran nu ibsee maqaa dhaggeeffattoota keenyaan galatoonfataa kanatti aansuudhaan ammoo gara Salaaleetti bilbiluun
kan Oromticha Ona Kuyyuu irraa arganne isin dhageessifnaa. Ammas nu faana turaan afeerraa keenyaa Oromticha Ona Kuyyuus akka taanu kanatti taateewwan waliigalaa nutti mun dubbisaa aanfata. Haalli isaa baay'ee gaariidha. Kan hin danda'amu baay'ee ulfaataadha. Tole. Dargaggoo Mardoo Taaddasaa kan jedhamu guyyaa kana isaa lubbuusaa darbuu dandeesse. Magaalaa keessatti moo amma baadiyyaatti kun? Magaalaa keessa miti. Naannoo Darroo Diibanoos kan jedhamu jechuudha. Naannoo Kuyyuuti? Kuyyuu jala gadi ta'ee jechuudha. Naannoo Diibanoos iddoo dharoon isaa Qalaadii jedhama. Tole. Kan inni immoo naannoo Qalaadii kan jala ta'ee bosona keessatti bakka namoota jala keessanii ta'ee lubbuusaa wareegamuu danda'eera jechuudha. Kana alammoo namoota saamuun jiraa hidhuunis immoo akka malee ammaateeraa jedhan meeshaa kanoo waanuma quba qabdu nutti himi. Sirruma inni immoo wantuma jiru. Abaaboo kan labdiyaniituma namoota baay'een kan hidhamanii jiru. Eessatti amma warri hidhaman kun kan isaan hidhamanii jiran? Gaacoon magaalaa Gaacoon irratti kan hidhamanii jiru. Fakkeenyaaf yoo fudhadhee obboleessa kiyya hudhanii turan. Tole. Shakkiidhaan qabanii guyyoota meeqaaf hojjaa meeqa dawwanii too'ii hidhanii turaniiru jechuudha. Kun kan Oromticha Ona Kuyyuu irraa arganneedha. Bifuma wal fakkaatuun gara Konyaa Lixa Wallaggaa magaalaa Begiitti bilbiluun kan Oromticha magaalaa Begii irraa odeeffanne Oromoonni lakkoofsaan 200 ol ta'an guyyaa lamaan kana hidhamuu fi haalli waliigalaa magaalaa Begiif hona sana keessa jiru ammaataa ta'uu akka taanu kanatti nutti himaa itti dhiyaadha. Naannoon Begii akkuma beekamu qaama mootummaa hidhatanii gosa gosaadhaanii federaala kan fakkaatanii akkasumas liyyuu akkasumallee makkalaakaa gosa garaagaraa keessaa fadhasaa guutaniiru jechuudha. Yeroo darbee hojjetaa mootummaa daldalaa garaagaraa naannoo mana barumsaa qophaa'insaa sadarkaa lammaffaa Begii irratti walitti waamanii uummata hiriira baasuudhaan adda bilisummaa Oromoo mormaa jedhanii walga'iin ba'ee akkasumallee kaleessa galgalamoo dhukaasa ta'e ture. Dhukaasa ta'e kana eenyu akka dhukaasa hin beeknu abaluu dhukaase waan hin beekamneef fayyaa katamaa keessaa daldalaa hojjetaa mootummaa hin jedhin naannoo 100 olii mana hidhaatti naqaniiru. Amma warri kaleessa funaanaman kun hidhaadhuma jiru eessatti moo yoo hidhaa jiru ta'e kan isaan hidhamanii jiran? Kaambii raayyaa ittisa biyyaa duruma durii kaasee birratti kaasee amma ammaatti kan jiru jira. Hojjetaa mootummaa fa'aa akkasuma dafqaan bulaa fa'aa kan katamaa keessa walii gadi jooranii jiraatan namoota maqaan isaanii muraasa kan hin beeku kaleessaa jalqabanii amma ammaatti illee kan hidhamaa jirantu jira jechuudha. Fakkeenyaaf namoota akka Abdulsamaan Dhaabbasaa nama jedhamu haadha manaasaa wajjin hidhamee jira. Lammata Xaa Abduu Nanticha jedhamu Naggaadeedha. Hidhamee jira haadha manaasaa jechuudha. Sadaffaa Muqulus Nanticha jedhamu hidhamee jira. Arfaffaa Miftaa Nanticha jedhamu daldalaa Nantichi kuni lafa daldala isaatiitii nama nagaa waan tokko yakka tokko jirre hin qabne ati shakkamaadha jedhanii kunoo humnaan butanii kaambii makkalaakaa gashaniiru. Akkasumallee Iisaa Nanticha jedhamu mana kompiitaraa yookaan elektirishaalii namoota moobaayilii waan garaagaraa hojjetanii jiraatanidha. Mujaahid Nanticha jedhamu wajjin qabanii mana hidhaa gashaniiru. Torbaffaa Misgaanuu Nanticha jedhamu daldalaadha gurbaan kuni innis akkuma butamee jira. Abdullee Mucaan jedhamu barataa iskuulii baratuudha kunillee humna isaaniin butamee jira. Salgaffaa Maammad Nantichi jedhamus akkasumallee Gammachuu Tarfaasaa kan jedhamu mana dhugaatii qabaa. Nantichi kunis humnaan butamee jira. Namooti maqaa isaanii kanaan dura isinitti hundumtuu namoota nagaadha. Kan maqaan isaanii hin beekne immoo nama 100 oliidha. Ganaa qulqulleeffannaa. Nuyi mirga uumamaa fi akkasumallee mirga seeraan qabnu sarbannee guyyaas deemuu hin dandeenyu galgalas deemuu hin dandeenyu. Makkalaaqayaan humnaan nuti cannaqamnee jiraachaa jirra siniin jira. Egaan hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo kan ilaa ammaatti sin dhageessisaa turre odeeffannoo kallattiin gara magaalaa Amboo Begii, Gimbii fi Hona Kuyyuutti bilbiluun Oromootarraa arganneedha. Kanatti aansuudhaan ammoo dhaamsa hoogganni qeerroo bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaadhaa karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa dhaammateef haala Oromoof Oromiyaan keessa jiran kan inni dubbate muuziqaa ce'umsaa kana booda isin dhageessifnaa ammas nu faana turaan afeerraa keenya. Walumaa gala biyya Oromiyaa keessatti haalli yeroo ammaa ta'aa jiru haadha jettee ilmaamuun waan irratti tuudha. Innis waraana mootummaa itti adeemee qonnaan bulaa ganda baadiyyaa irraa taasee hanga daldalaatti hanga hojjetaa mootummaatti godinaalee fi aanaalee uffati ajjeechaa suukanneessaa raawwataa jira. Gocha suukanneessaa uummata Oromoo irratti dubartoota irratti raawwataa jira. Keessumaa mootummaa kana keessatti ajjeechaan uummata hidhatee irratti yookaan siviiliyaan irratti qaamni mootummaa bakka adda addaatti irratti raawwatee jira. Akka fakkeenyaatti aanaa baaboo gambeen irratti biyyoota haga nama 7 du'anii uummata kana keessa. Akkasuma Dambidolloo irratti, Shaantaa irratti, Gaa'oo Cobbee irratti, Shimala bakka jedhamu irratti illee magaalaa Gindii irratti gocha akkasiitu raawwachaa jira.
ta'anitti bifa wal fakkaataan uummata Oromoo irratti raawwataa jira. Kana malees sa'aatii Waxabajjii 25 bara 2019 mana Wallaggaa Lixaa magaalaa Gimbiirra. Waraana bilisummaa Oromoo warra bosonatti hafee jiru irratti hiriira ba'a jennaan uummanni hiriira ba'uu dide. Sababoota sa'aatii guyyaa irratti boombii roobanii gara sa'aatumanii keessa jiru guyyaa keessaa. Kana booda akka waan qaamni naannoo ta'etti uummata qabanii nama 100 kan ta'u waajjira poolisii magaalaa Gimbii fi haati waraanaa mootummaa keessatti qabaman. Dabalataan godina Wallaggaa Lixaa aanaa Beekii magaalaa Beekii keessatti guyyaa kaleessaa uummata waltajjii waamanii waan xiqqootti erga waltajjii gaggeessee ture booda dhaadannoo dhimma nageenyaa aanaa wajjin gadi bu'anii waraana bilisummaa Oromoo bosonatti hafee jiru bal'ifannaatii hiriiraan magaalaa seenii jennaan lakki wanta namni doonuu kan bosona jiru qaama nuu falmuudha malee qaama nutti falmuuti. Kanaaf itti gadu yookiin osoo waraanni rasaasa qawwee nyaachifatee dhaabbatu saffahee ta'anii kana booda erga uummanni gara manaatti galee boombii dhoofan bakka lama keessatti naannoo waajjira poolisii ofiisaanitti boombii dhoofanii galgalaa kaasanii nama qabuutti kaa'anii nama mana amantaatti galu masjiida daldaltoota nama magaalaa keessa deemu qabanii galanii jiru nama 225 ta'anii magaalaa Beekii qofaa kaa'anii jiru. Egaa haalli jiru kun akka malee hamaa ta'uudha kan sirraa hubachaa jiru. Gama kabiraatiin ammoo guyyaa sadan kana kan dhaga'amu fonqolcha mootummaatu gaggeeffamuu fi ta'ee jedhanii waan deemaa jirutu jira. Sanaan wal qabatees mootummaan kun mootummaa Oromooti. Mootummaa kanatti mormuu hin qabu. Oromoon kana booda mootummaa kana cinaa dhaabbatuu qabaa. Ololli jedhu karaa fuula feesbuukii fi miidiyaalee garaagaraa deemaa jira. Amma waan Oromoota macaa irratti ta'aa jiru kanaafi kan immoo mootummaa kana haa deeggarruu jedhamu kana akkamittiin ilaaltaati akka qeerroo bilisummaa Oromootti. Jedhani ani akka caasaa dhugataa qeerroo bilisummaa Oromoo fi Oromiyaattis ta'e akka qeerroo bilisummaa Oromootti wannan dhimma kana irratti dubbadhu dubbachuu danda'u kan bulchaa jiru Oromoodha jechuu danda'u garuu Oromoo hin ta'an. Gaaffiin uummata Oromoon nu haa bulchu otoo hin taane namni Oromoof ta'u haa bulchu kalajaan fileef otoo hin taane Oromoon ofii isaatii filatee of keessaa nama naaf ta'u fila bulchaa kan jedhudha. Garuu foormiidhaaf irra ta'anii afaan Oromoo dubbachuu otoo hin taane Oromoo ta'uudha jechuudha. Kana jechuun OPDO'n keessumaa waggaa 27 darban kan uummata Oromoo bitaa ture isaanuma har'a deebi'anii ofii mataanii Kentaanii har'a fannitima. Kaleessas Oromoo bulchaa ture guddina irratti naannoo irratti garuu gaaffiin Oromoo sirriitti nuuf adeemu dhimma daangaa irratti dhimma walbummaa Oromiyaa irratti dhimma barnootaa irratti dhimma murteeffannaa irratti gaaffii Oromoo wanna kana jedhee si'ibsuu hin danda'u jechuudha gabaabsee. Gaaffiin tokko hin deebiin kan bulchaa jiru Oromoodhaa jedhamu malee OPDO'n dagilsee fi fayyadaan ta'a. Dagilsee jechuun wayyaa dagilsee fi hin beekaa yoo gara tokkoon uffatte dalagalchitee keessa waan biraaf fatta. Kana jechuun har'a ta'an OPDO'n Oromoodha. Yoo keessa isaanii keessatti garuu Amaara. Fonqolcha isaanuma kan sirreessaa jiru kan gochaa jiru. Hiriira waraana bilisummaa Oromoo irratti ba'aa jiranii sabaaf namoota keessumaa Amaarota magaalaa giddarra jiranii isaan kan baasaa jiru. Ammayyuu uummata Oromoo gara waan biraatti geessaa jiru. Akka inni sabaaf namoota adda jiraachuu hin dandeenye. Sababni isaa inni Oromoo tokko bosona keessa taa'eeti mootummaa mormaa itti dhufaatee biraa jira. Oromoon otoo kadhatu otoo daldalatu maqaa Oromummaa biyya Oromiyaa keessatti biraa jira. Sabni biraan immoo dhiiga Oromoo irratti akka dhiichisu gochaa jiru jechuudha. Hiriira baay'achuun saba biraa irratti ijaaraa jiru. Kanaaf dhimma mootummaan bulchaa jiru Oromoo ta'uu osoo hin taane gaaffiin Oromoo fi Oromiyaa irratti mirga uummanni Oromoo Oromiyaa irratti qabu mirkanaa'u, mirga magaalaa Finfinnee, mirga daangaa Oromiyaa kabajamuu, mirga abbaa qabeenyummaa Oromiyaa fi uummata Oromoo kaa mirkanaa'udha. Gaaffiin uummata Oromoo malee bulchuu miti jechuudha. Kaleessa leengaddas bulchamaa ture. Haayile Sillaaseen baay'ee Oromoodha lama safarii Makonnoon guddisaa. Gaaffiin Oromoo naa bulchuu osoo hin taane Oromoo namni ta'u Oromoon filamee haa bulchuudha jechuudha gaaffiin uummata Oromoo. Kanaaf fonqolchi gaggeeffame kan jedhutti sirna umurii dheereffannaa jecha walii isaanii bitaa jiru. Uummata Oromoo nyaachuu jechuudha. Isaan wanta tokko jiisaa jira ture. Tokko dhaabanii tokko jiisaa jiru malee fonqolchi irratti ta'ee hin jiru. Eenyuun fonqolchu eenyutu fonqolcha. Habashaa hojjetaa jiru. Eenyutu isaan fonqolcha erga Habashaa hojjechaa jiraatan uummata Oromoo dhumaa jira. Isin gocha hin raawwanne yeroo irratti uummata Oromoo irratti raawwachaa jira. Akka kanaaf eenyu bulchite eenyu dhaabbatanii fonqolchu isaan waan dhaabbachaa jira waan ta'eef fonqolchamuu baatan mirgi uummata Oromoo waan eegamu tokko illee qabu. Egaa amma kanatti kaafte kun akkuma jirutti ta'ee dhugaadha. Haa ta'uuti Oromoonni kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessa jiranii hunda jechuu baannus irra jireessi waan kana waan hubate natti hin fakkaatu. Osoo hubate yeroo Oromoonni Maccaadhaa dhumanne giddugaleessa Oromiyaa yeroo dhumanne Konyaan Iluu Abbaaboor yeroo dhumu yeroo Gujiif Booranni dhumu silaa walitti hin callisu ture Oromoon
Walitti callisuu Oromoo kanaa fi dhaamsa waliigalaas yoo qabaatte immoo akka itti dhaammattu asumaan carraasiif kenneera. Ani dhaamsa uummata Oromoof qabu wachuma uummata Oromoo dhiya Oromiyaa fi kibba Oromiyaa irratti akka tokko giddu galeessa irratti raawwataa jiru ilaalanii callisuun booriinsi isaaniin daadhaan waan hin oolleef gaaffii uummata Oromoo haga kabajamutti sirnaan ilaalanii mootummaa kana dura dhaabbachuu qabu malee mootummaan keenya Oromoodhaa jedhanii dhaabbachuu qaban mootummaan daangaa nuu ta'an jiru mootummaan mirga uummataa ta'an jiru qeerroo bilisummaa Oromoo ta'e hawaasni Oromoo akkasumas sabboontonni hojii keessa jiran raayyaa ittisa biyyaa keessa jiran ilmaan Oromoo gara lammii isaanii akka bu'an dhaamsa jiru qaba. Ayyee dhugaadhumatti egaa Oromtichi akkasumas hoogganni qeerroo bilisummaa Oromoo gara lixa Oromiyaadhaa yaada nuuf qooddeef akkasumas gocha ammeenyaa raayyaa kunuunfataa Impaayera Itoophiyaa Koloneel Abiyyiin hoogganamuun Oromoota maccaa fi kan giddugala Oromiyaa gara Tuulamaa irratti raawwataa jiru ilaalchifteef saballaan ulaatteef guddoon si galatoomfadhaa horee buli. Anillee maqaa qeerroo bilisummaa Oromootiin akka uummata Oromootiin galatoomaa horaa bulan jedhe. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiif kutaalee Oromiyaa garaa garaatti bilbiluudhaan haala Oromoonni keessa jiran kan odeeffannee isin biraan ga'aa oolle kanuma agammaa ture kana fakkaata. Sagantaa keenya itti aanan keessattis gara bakkoota hin bilbilleetti bilbiluudhaan haala Oromoonni keessa jiran odeeffannee isin biraan ga'uu kan itti fufnu ta'uu keenya gamanumaan gurra isin buusaa. Marii dhimma Oromoof Oromiyaa akkasumas dhimma yeroo Impaayera Itoophiyaa irratti hayyuu Oromoo obbo Jamaal Ibraahim waliin taasifne kakutaa lammeessoof kamaa'essaa warreen eeggattanii sagantaa keenya irratti dhabdan haalli Oromoof Oromiyaan keessa jiran hamaa waan ta'eef marii obbo Jamaal waliin taasifne guyyaa boriitti jalaa butuuf dirqamne nuuf kalchaa kan armarratti obbaafne turtiin faana qabaattaniif. Horaa bulaa jechuun aga sagantaa keenya itti aanutti kan agaasinitti dhaammatu ana xiiqii dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee mo'aa buubaatii humaan nama borii nu tolchinnaa.